Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan koo qayyina akkam nagaa fayyaa jirtanii nagaa hooti. Waniin kaameeraa maraa deemu jiruun tun akkuma gartan kaameeraa halkaniiti. Kaameeraa halkanii darbiila jedhanii yookaan waan gartee kaameeraa halkanii jedhanii akkuma gartan meeshaa dhagaa tokko kana tokko mul'isa. Waan guddaa dhagaa jira hunda gaara gamanaa kana hunda laalu akka guyyaa mul'isan kaniin viidiyoo kana waraabu jiru halkanii waraabu jira viidiyoo kana kaameeraa halkaniiti. Halkan kun dukkana waa takka yommuu isa kana dhaanfe waa takka kan argachuu isa kana ammoo yoon cufe waa takka kan argachuu dukkana daala kanatti fula akkanatti ifa hedduu takka nama jaabisa haaniitiin duraaniitiin adda inni kun moodela haaree jijjiiramee dhufe jechuudha. Amma kan viidiyoo maru jiru halkan dukkana yoon akkana namni qubiisitti dhufe sinan firraa arguu dandeessu. Teknooloojiin tokko warte amma yeroon tun halkanii shufa if jiran arkamma karaan deemu karsanii arka gamatti joon qabeelaa gaara kattiin garsu laala gama san ji'aa xiqqashoo jira ji'allee akkasitti darskisee jechuudha. Ji'a ammoo wanni gama jira ammoo gama deemaa san takka takkatti arguu dandeenya. Aswaan na jala jiraallee takka takkatti arguu dandeenya jechuudha. Kana kan mootummaan Suudiidhaan namaan eegdu kana mootummaan Suudii halaalatti nama laaltu kana kaameeraanii kan ammoo waliin deemuuf hedduu takka mootummaa giseen gaara deemu halaalatti mootummaa federaalaa jechuudha.